Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamiin nagaa buleen keenya bakka jirtan jecha. Egaa har'a namoonni viidiyoo waraabuu qabu yookiin namoonni warroonni yuutuubara yookiin warroonni yuutuubii hojjetu akkasuma namoonni viidiyoolee adda addaa ediit godhee gama hundumaan gadi dhiisu wantoonni inni itti fayyadamuu barbaadu hedduudha. Fakkeenyaaf isaan keessaa xiyya ittiin namatti waa agarsiisan fakkeenyaaf qalamni kun isa tokko fakkeenyaaf kana haa bannu. Kuni appilikeeshinii viidiyoo ittiin baran keessaa isa tokko. Okay. Appilikeeshiniin kun fakkeenyaaf qalama kanneen xiyya itti waa beeksisuuf qalama kanneen jechuudha. Kana namoonni hedduun ni beeka. Garuu irra hamaan tokko xiyya kana jechuudha. Xiyyammaan kan sochoosaa jiru kana xiyya kana akkamitti sirreeffanna? Warroonni gariin kompiitara qofa irratti hojjetaa namoonni jedhu jira. Gariin bilbila gurguddaa qofa irratti hojjeta warroonni jedhu jira. Laakiin akkasii miti bilbila hunduma irratti ni hojjeta. Bilbila harkaa qabdu irratti ni hojjeta jechuudha. Tole gabaabumatti appilikeeshinii kana gadi buufanna. Appilikeeshinii kana gadi buufanna jechuudha. Appilikeeshinii kana gadi buufanna jechuudha. Okay. Waggaa appilikeeshinii kana pilaastorii keessaa iskiroon reekaardi kan jedhu kana gadi buufanna jechuudha. Mee pilaastorii seenee isin agarsiisu. Okay. Pilaastorii seenee isin agarsiisa. Gara gama pilaastorii dabarsaa jira. Okay, pilaastorii waggaa seennu maqaa isaa asirratti barreessina jechuudha. Okay, akkuma argaa jirtan isa kana jechuudha. As screen recorder isa jedhu kana jechuudha. Akkuma argaa jirtan isa kana. Isa kana jechuudha deefama. Okay, isa kana jechuudha. Isa kana. Okay, gadi tuqna. Okay, isa kana jechuudha. Akkuma argaa jirtan isa kana. Isa viidiyoo guddaa suuraan isaa viidiyoo qabannoo qabu kana jechuudha. Hedduu jira garuu adda baafadhaa ilaalaa isa kana. Okay, waggaa isa kana gabbuufattan ani gabbuufadhee bilbila keessaa waan qabuuf gadi hin buusu jechuudha. Okay, isa kana haala kanaan seenna. Okay, gadi buufanne kana isa kana jechuudha inni kuni. Okay, gadi tuqna. Waggaa gadi tuqne siitingiin isaa haala kanaan nu baha jechuudha. Siitingii isaa fakkeenyaaf tokkoffaarra kan jiru isa tokkoffaarra revolution jedhu kana HD irra keettu jechuudha. Isa olaanoo kanarra keettu qulqullina jechuudha. Qulqullina itti waraabu isa olaanoo kanarra keettu. Isa kanneen irra yoo keettan baay'ee viidiyoon keessanii kan inni waraabu kun mul'atu jechuudha. Kanaafuu isa olaanu 180 kan jedhu kanarra keettu. Okay. Ammas ol ooftanii jechuudha. Haala kanaan waggaa isinii fide iskiriinii fakkeenyaaf asirratti amma bakka kanatti iskiriinshaat suurama kana iskiriinshaat gochuu jechuudha. Viidiyoo kana iskiriinshaat gootanii bakka barbaadanitti kaasuu dandeettu osoma viidiyoo waraabdanii. Okay, haala kanaan bantu yoo barbaanne irraa cuftu akkasii cuftu. Ammas kan banamuu qabu isa kana jechuudha. Buruushii jedhu kana buruushii jechuun ammoo qalama itti barreessitu kana jechuudha. Qalama kanneen jechuudha. Buruushiin qalama kanneen jechuudha. Amma fakkeenyaaf cufee jira. Asitti fakkeenyaaf cufaa jira banamee jira jechuudha. Qalamni kun jechuudha. Qalama kana kan amma xiyyatti qabaa jiru kana isa kana jechuudha walumaa galatti qalama kanneen jechuudha. Bifoota kanneen kanaafuu qalama kana yoo cufne itti banuu yoo barbaanne haala kanaan cufaa jira. Haala kanaan itti banna jechuudha. Yoo ammoo qalama kanaan barbaannu xiyya gurraattii tana barbaanna jenne xiyya akka kompiitaratti socho'u sana barbaanna jenne qalamnis haa ta'u xiyyis haa ta'u yoo jettu immoo rakkoo hin qabu. Qalamaaf xiyyallee wal bira rakkoo hin qabu haa ta'u akkasitti. Bakka kana tuqna yoo xiyya barbaanne jechuudha. Bakka kana tuqna. Teekist enda loogoo kan jedhu kana tuqna jechuudha. Okay, waggaa isa tuqne haala kanaan irra ol harkisnee immeej bakka jedhu loogoo shoo bakka jedhu kana yoo cufaa jiraate bakka kun haga immeejii bira hin geenne loogoo shoo bakka jedhu kun fakkeenyaaf yoo cufaa jiraate xiyyi isin mul'attu hin bahu jechuudha.
Yoo bahe immoo yoo bakka kana akkanatti garanatti banne jechuudha. Xiyyi nuu baha jechuudha. Xiyyi akkuma ammaan isin sochoosaa jiru kana jechuudha. Loogoon isaa jechuudha. Booda isin ammoo xiyya hin qabdan, xiyya tana hin qabdan yoo ta'e, xiyya tana irratti galfachuu barbaaddu yoo ta'e, image bakka jedhu kana tuqna jechuudha. Bakka kana tuqna. Gara bilbila keenyaa nu galchiti jechuudha. Galarii keenyatti nu galchiti. Galarii keessaa waan seef ta'e qabaachuu qabna jechuudha. Galarii keessaa xiyya haala kanaan seef goonee qabaachuu qabna. Xiyya tana immoo baagiraawundii isaa haala gaariin irraa balleessuu qabdu. Fakkeenyaaf amma baagiraawundii xiyyi irraa badde hedduu qaba. Yoo baagiraawundii irra jiraate hin hojjetu jechuudha. Kanaafuu xiyya tana eessa arganna yoo jettan baagiraawundii kanarraa bahee dura bilbila keessan keessaa baatanii googilii keessan irra seentan jechuudha. Xiyya kana gadi buufachuu fi gara googilii deemna yookiin kiroominii gara kiroominii deemna jechuudha. Browsarri adda addaa ni ta'a jechuudha. Gara googilii kiyyaa seenee isin agarsiisu. Tole waggaa haala kanaan googilii irra seenee asirratti mouse png kawusar isa jedhu kana jechuudha. Isa kana jechuudha mouse png kawusar ka jedhu kana. Isa kana gadi tuqa jechuudha. Haala kanaan nu fide jechuudha. Haala kanaan sadarkaadhaan xiyya tana nu fide jechuudha. Isa image jedhu kana tuqa jechuudha. Image. Tole waggaa haala kanaan tuqne hedduu isaa nu fide jechuudha. Kanneen keessaa isin kasinitti tole irra deemtanii maraxattanii kaayadas isin jedhe keessaa filattu jechuudha. Kanneen keessaa isin ka barbaaddan laaltanii filattu. Fakkeenyaaf kan baagiraawundiin isaa duubarraa bahaa ta'e jechuudha. Kan baagiraawundii fakkeenyaaf amma kunneen yoo gadi buusne fakkeenyaaf kana tuqee isin agarsiise. Tun amma baagiraawundii isaa bahee jira jechuudha irraa. Gadi buufachuuf baay'ee yaani adii miti jechuudha. Bakki kun yoo haala kanaan adiin isaa kun jechuudha. Guutuun isaa yoo adiin ta'e baagiraawundiin qabu jechuudha. Kanaafuu akka kana gadi buufattu. Amma fakkeenyaaf kana yoo gadi buustan kunis irraa bahee jira. Baagiraawundiin isaa bareedaadha. Tole kanas yoo ilaalle kunis baagiraawundiin qabu jechuudha. Kanaafuu akka baagiraawundii hin qabne kana gadi buufattu. Kunis baagiraawundiin isaa irraa bahee jira. Kanaafuu remove background jettanii appilikeeshiniin jirullee ni jira kan baagiraawundii irraa hambisu waan ta'eef gadi buufattu jechuudha. Yoo ammoo direct appilikeeshinii biraan barbaanne ta'e isuma kana gadi buufattanii xiyyuma tanneen keessaa kan akkanatti adaadii jala kanaan qabne kana ilaaltanii gadi buufattanii akkanatti gadi tuqxu. Fakkeenyaaf yeroo tokko seef bakka jedhu kana tuqxu jechuudha. Seef gootan jechuudha. Booda keessaa baatanii appilikeeshiniitti deebitan jechuudha. Waggaa appilikeeshinii deebitan suuraa reef tana seef gootan barbaaddu jechuudha. Browsarii keessa. Suuraa reef tana seef gootan barbaaddu. Isa kana jechuudha. Amma kun baagiraawundii ni qaba jechuudha. Baagiraawundii. Kanaafuu anamma yoo irra kaa'e addaatee guutuu waliin dhufa waan ta'eef baagiraawundii irraa remove gootu jechuudha. Baagiraawundii isaa irraa remove gootu. Fakkeenyaaf akkaataa itti baagiraawundii remove godhan deeqaa takka nama isin agarsiisa. Appilikeeshinii kana gadi buufattu jechuudha. Baagiraawundii kan remove godhu appilikeeshinii kana Photoroom ka jedhu kana jechuudha. Gadi tuqxu. Yoggaa gadi tuqxan daataa waliin fayyadamuu qabdu jechuudha. Kophaan banamu. Tole yoggaa gadi tuqxan start jedha. Akkanatti isinii fida. Start jedha. Start gootu. Yoggaa start gootan suuraa reef tana achitti wannoo gootan san isinii fida jechuudha. Suuraa reef tana daawulloo gootan san isinii fida. Isii kana jechuudha. Irratti dhooftu. Akkanatti baagiraawundii isaa irraa balleessa jechuudha. Baagiraawundii isaa irraa balleessee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan baagiraawundiin hin jiru jechuudha. Irraa balleessaa jira. Fakkeenyaaf mee kana haa tuqnu. Kunoo akkuma argaa jirtan haala kanaan isinii fida. Ixaanii kunoo as tuqxu jechuudha. Bakka xiyya ol deebitu kana tuqxu. Seef gochuudhaaf waan ta'eef seeftuu galar ka jedhu kana tuqxu jechuudha. Seef ta'ee jira. Seef ta'ee jira jechuudha. Ammas keessaa baanee appilikeeshinii reefitti deebina jechuudha. Haala kanaan appilikeeshinii deebina. Duubatti deebinee Photoroom appilikeeshinii duubatti deebinee tuqna jechuudha bakka kana. Xiyya kana tuqnee Photoroom ka jedhu barbaanna jechuudha. Jala kana jira jechuudha. Gara jalaa kanatti argama. In tuqna. Kunoo asirra jira jechuudha. Kan amma wannoon nuuf ta'e kun isa kana jechuudha. Isa argaa jirtan kana gadi tuqna. Yoggaa gadi tuqne haala kanaan jijjiiramee dhufee jira jechuudha. Kaan amma reef itti fayyadamaa jiruu fi kaan fayyadamaa jiru wal adda. Yoo saayizii isaa yookiin lakkoofsa xiqqeessuu barbaanne
size bakka jedhu kana gara jalaa kanatti jira achi tuqna. Okay, lakkoofsa akkanatti harkisna. Kanatti harkisna jechuudha xiqqaatee jira jechuudha. Daran hedduu xiqqeessuu yoo barbaannes akkanatti harkisna. Haala kanaan hedduu xiqqaata jechuudha. Kanaafuu isin kamtu isinii taha irra deemtanii filattu jechuudha. Yoo jijjiiruu barbaaddanis asuma tuqxanii suuraa kana keessa seentanii fakkeenyaaf xiyya tanatti amma tanatti yoo jirachuu barbaade ni danda'a. Tanatti yoo jirachuu barbaade kun akkuma argaa jirtan saayizii isaa xiqqoo guddisee. Okay, haala kanaan bifa jijjiiree guddisee itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Ta barbaadanii jijjiirachuu dandeettu jechuudha. Amma tana fedha. Okay, jijjiirachuu barbaaddu kun haaluma kanaan itti fayyadamtu baay'ee gaariidha. Warroonni yuutuubaroonni itti fayyadamaa appilikeeshinii Azook Easy Recorder kan jedhu kana waan ta'eef appilikeeshinii wantoota hedduu record godha. Baay'ee gaariidha itti fayyadama qulqullina gaariidhaan isin waraaba jechuudha. Warroonni yuutuubaroonni yookaan immoo namoonni viidiyoolee waraabanii gadi dhiyeessan xiyya tana yoo fayyadamuu barbaadan akkasitti